Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu simbirtuu keenyaan irra deddeebinee obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee namoonni torba har'a hiikamuu isaanii isinitti himaa turre. Dhimuma kanaan wal qabatee immoo simannaa isaanii irratti Abaatee Fayyisaa riippoortarri keenya dhaqanii argamanii turanii. Toora bilbilaa irrattis argama riippoortarri keenya. Hello. Hello Efrem. Abaatee haalli waliigalaa achitti argite maa inni? Egaa haalli achitti argee obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa dabalatee sirreeffamtoonni seeraa yookaan hidhamtoonni manneen amala sirreessaa federaalaa keessa turanii gadhiifamanii jiru. Simannaanis naannoodhuma mana hidhaa yookaan amala sirreessaa Qaallittiitti taasifameefii jira. Kan inni argee dubbisee obbo Baqqalaa Garbaa Addisuu Bullaallaa fi Gurmeessaa Ayyaanooti. Gammanneerraa uummata Oromoo biyya keessaa biyya alaa ni galateeffanna jedhanii akkasumallee intalli obbo Baqqalaa Garbaa Boontuu Baqqalaati gammadeerraa uummata qabsoo kana taasisnan galateeffadhaa jettee mee waan isaan jedhan otoo walumaan dhaggeeffanne wayyu Efreem. Wanti har'a ta'e kun uummata keenya dhiibbaa uummanni keenya taasisee qeerroon keenya taasisee uummanni keenya biyya alaa jiru biyya keessa jiru inni guddaan inni xiqqaan hundumtuu walii galee akka nuti baanuuf qaamaan akka bilisoomnuuf yookaan qaamni keenya akka bilisoomuuf qabsoo godhaniin kan guyyaa har'aa kana argine kanaatiif gammachuu guddaan qaba. Baay'een isin jaalladha fayyaa ta'a warri biyya keessa jirtan warri ala jirtan hundumti keessan galanni isiniif haa ta'u. Uummata Oromootiifis akkasuma galata guddaan galchuu barbaada. Waaqa guyyaa har'aatiin nu ga'eef illee galata galchuun barbaada fayyaa ta'an. Baay'een gammadee uummanni keenya qabsoo hadhaawaa godhee abbaa koo akka inni guyyaa har'aa na biratti argamu godheera. Baay'een uummata Oromoo galateeffadha. Uummata Oromoo ofii du'ee nu jiraachise manadhaatii nu baase baay'een galateeffadha. Uummanni gamtoome eessayyuu ga'uu akka danda'u barreerra. Inni kunis waan tokko inni biraas gaaf tokko uummanni keenya yoo waltaan iddoo ga'uu dandeenyu hundumaa agarsiifneerra. Humni uummata keenya argamuu isaatti waaqanan galateeffadha. Saba koo ofii isaatiif miidhamee nuyi miidhaa keessaa nu baase baay'een galateeffadha. Qeerroo abdii nuu ta'ee fi gara fuulduraattis abdii nuu ta'uu danda'u horachuu keenyaa fi qabsoon keenya hammam akka bilchaate kan agarsiisudha waan ta'eef gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Kanaa booda uummataaf jiraanna uummataan jiraanna. Ani jireenya koo keessatti guyyaan har'aa duraati. Masaraa mootummaa kanaan dura biyya kana hidhaa gidiraa ture har'a kute uummanni Oromoo sadarkaa kana aanga'uunsaa baay'ee itti gammadeen jira. Uummanni keenya biyya keessas biyya alaas addunyaarra maree jiru hundu guyyaa calqabaa qabee hanga har'aatti dhimma keenya dhimma Oromoo iyyaan ture iyyisiisee humna biyya kanaa cabse galata guddaan galchaa. Miira lamatu natti dhaga'ama gammada guddaa fi gaddillee natti dhaga'ama. Jalqaba guyyaan akkasii kan uumame namoota hedduun gatii guddaa kan faluuni lubbuu itti dhabaniiru dhiiga isaanii itti dhangalaasaniiru lafeetti cabsaniiru isaan ammoo guyyaa akkasiisan guyyaa Oromoon tokko ta'ee guyyaa Oromoo wal faana hiriiree. Tolega Efreem waan waliigalaa kanaan wal qabatee kan achitti argee baay'ee gammadanii jiru. Obbo Baqqalaanis fuula isaaniirraa gammachuun argee keessumayyuu ani nama tokko uummanni Oromoo garuu biyya keessatti biyya alaa akka nullee manadhaatii baanu qabsoon isaan taasisanii gaariidha jedhanii akkasuma Addisuu Bullaallas Gurmeessaa Ayyaanus yaadni isaan kennan waluma fakkaataadha. Gammanneetii jirra bifa kanaanii tarkaanfiin akkanaa fudhatamee nuti gadi dhiifamuun keenya galata guddaan nurraa qaba uummanni jedhanii jiru. Baay'ee gammannee baay'ee achitti jireenya keenya sirriitti haaraa ta'eetu argine jedhanii kan hin arge kana achillee naannoo sanatti dargaggoonni akkasumas namoonni umriin buleeyyii ta'anii simatanii jiru. Obbo Baqqalaan egaa gara Adaamaatti gara mana isaaniitti kan deeman maatii isaanii fi namoota isaan waliin jiran waliin warri kunis immoo gara mana jireenya isaaniitti maatii isaanii waliin wal arguun fi deemanii jiru.